faajii tana qabatanii yoo isin adoolarraa kaaftanii akkasitti baatanii nu simattan boori nutti dhagaamu gammachuu nutti dhagaamu daangaan qabu jechuudha. Kunini nuuf waan cufa alaabaan kun nuuf waan hunda nuuf jiru nuuf jireenya nuuf gammachuu. Kanaafuu yoo alaabaan kun akkanatti harqallu keessa akkana bakka hunda akkan inni taphatu warra reefuu jenne sana warra reefuu maqaa dhoofnu sana kajaal arbichoon maqaa dha'u sana isaanin jibbaanna kanaan jibbaanna isaan kanaaf wareegaman isaan kanaaf lubbuu isaanii kennan. Kanaafi gammachuu tanatti haasaa kiyyi xiqqeessa yookaan ammoo waan an jechuu barbaaddi keessa kanaafuu irri guddaa galatoomaa fayyaa ta'a jenna. Wanti xiqqoon jechuu barbaadu nutiin akka Oromootti akka sabaatti gabroomne akka sabaatti gabroomne gabrummaa jala ba'uuf akka sabaatti qabsaawaa jira. Qabsoon sabni Oromoo waggoota barootaaf geggeessaa ture har'a firii xiqqoottullee waa mul'isaa jira jechuudha. Waggoota 27 duratti bakka kan dhaabbannee akka namkee walii qabne haasa'uun hafnaani arbichoo mana kan dhokatee seenee bisaan dhuguu hin danda'u. Wal argii tana injifannoo guddoo tana simannaa guddoo kana injifannoo qabsoon bilisummaa Oromoo nuuf fiddu waan ta'eef injifannoo suniif ammoo abbootiin injifannoo sunii kanneen lubbuun jiran kanneen ammoo lubbuu isaanii qabsoo qaban galatii guddaan kasaaniitti jechuudha. Har'allee warri qabsoo kanaaf dhumee jennu du'ee jennu kunin kan hubeennu kan lafinnitti du'u beennu kan bakki inni tooree gan beenne hedduu jira. Kanneen ammoo as coftee isaanii argine hedduu jira. Oromoon man isaaniitti guuramanii badii tokko malee yakka tokko malee Oromoo waan ta'aniif Oromoo waan ufiin jedhaniif Oromiyaan biyya kiyya qabeenyi kiyya daangaa kiyya laf kiyya waan jedhaniif badii tokko malee man isaaniitti guuramanii gariin akka waan isaan godhaman gubamanii ka biyya baafamanii kanneen bakki isaan buutu dhabne akka Dabbasaa Guyyoo ka akka Nadhii Gammadaa Jaallan Qaqqaaliin nuti narra bakki isaan bu'an hin beekne hedduu jira jechuudha. Kajibbaa nu biraa wareegame kajibbaan jibbaanne jirra. Har'allee eessi bu'an eessi jiran jennee Oromoon hundi gaafataa jiru hedduutti jira jechuudha. So Oromoon qabsoo kanaa fi wareegam xiqqaa hin baafne wareegam salphaa hin baafne har'a ammoo wareegamii nu baafnu sunini bakka kan nu dhaabee jira. Armirraa maanti taanaa maanti taan armirraa Oromoo maanti taan bilisummaaf qabsaa'uutti taana bilisumuu qabna abbaa biyyaa ta'uu qabna bilisummaa saniif qabsaa'uu qabna. Qabsoon amma akkasitti nuti wal faarfannu hin jabaanne hin tattaafanne itti wareegamne jennu kunini galman geenne haqi qabsoo kun galman geenitti wanti nu eegata qeerroo maanti nu eegata qabsoo maanti nu eegata dargaggeessi maanti nu eegata abbootii maanti nu eegata ayyoolii maanti nu eegata shamarran maanti nu eegata qabsoon nu eegata jechuudha. Sanaafuu qabsoo sanaafi uf qopheessuu qabna malee gammachuu tanarratti agartee yeroo keenya gubuu qabnu qabsoo sanaaf uf qopheessuu qabna jechuu barbaada. Wanni maayyaan jechuudha waan jaal Saafanoo irree futuqe waa'ee tokkummaa teennaati. Tokkummaa teen yoo jennu tokkummaa Oromooti. Tokkummaa teen yoo jennu tokkummaa Gujii Booranaati. Tokkummaa teen yoo jennu tokkummaa qabsaa'otaati. Tokkummaa Oromoo yoo jennu tokkummaa ilma Oromoo hundaa jechuudha. Wanti tokkummaa yoo kaaftu waan tokkotti nu yaaddessa akka qabsaa'otaatti akka adda bilisummaa Oromootti yaaddoo tokko qabna. Yaaddoon nu qabnu barootaaf diinni Oromoo akkaataan inni Oromoo cabsee Oromoo waggaa 100 olirra taa'uu danda'eni tokkummaa isaa diiguun amantiin diiguun kutaan diiguun sadarkaan diiguun bakka adda addaatti akka adda addaatti tokkummaa keenya diigee nurra taa'uu danda'a. Yoo nu tokkoomne akka namni nurra taa'uu hin dandeenye waan amma ta'aa jiru kanaan argaa jirra jechuudha. Dargaggeessi keenya qeerroon keenya dhaabbisaa adda bilisummaa Oromoo jalatti hiriiree barootaan 4-5 dabran hooyi jedhee
diinaaf hin bitamu. Nuti Oromoo, nuti Gujii miti, nuti Booranaa miti, nuti Arsii miti, nuti Walloo miti, nuti Oromoo. Oromiyaan bilisoomuu qabdi jedhee tattaafiin barootaaf tokkummaan goone waan isii fi dargaa jirraa jechuudha. Firii isii argaa jirraa jechuudha. Ammallee tokkummaan sun barbaachisa. Diinni immoo tokkummaa keenyan diiguu fi yeroo yerootti piroojeektii nu qopheessee sagantaa nu wallolluun nu qopheessee nu dur kaa'ee sagantaa sanaan walitti nu duchiisee nurra aana qabeenyi keenya saama. Qabeenyi adoolaa yookaan ammoo warqiin Gujii qofti barootaa fi mootummaa Itoophiyaa dhufaa dabraa Haile Sillaasee gammaatti kan jiraachifte. Lafti sun waan isaaniif goote beekuun adool jechuun dhiisee kibra mangisti jedhetti moggaafame. Kibra mangistiin maal kabaja afaan Amaaraa silaa narra beektan jedhetti amana. Kibra mangistiin mangisti biyyi sana kabaja mangisti Itoophiyaa kan kabajatti godhe warqii biyyi sanaati, qabeenyi biyyi sanaati. Qabeenyi sunini yoo silaa Oromoof oolmaan, yoo silaa saba kanaaf oolmaan sana tilmaamuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu laf badhaatuu qabna, laf bal'oo qabna, qabeenyi guddaa qabna kana yeroo hunda diinni keenya isa sana nu wallaalchisee, nu waasisee isa sana saamuudhaaf yeroo hundaa piroojeektii wal dura duuban nu qopheessanii jechuudha. Bara isaan karee nuti qabsoo ali jirra jennee jaalleen dubbata sana Booranaaf Gujiini gaafa biraa gulee horaa Booranaa kennan. Guyyaa dhibii nageellee Gujii kennan. Guyyaa biraa Soomalii kennan. Kililammisti. Ittuma fufase'a gaafa biraa kilili siddistiillee dhufuuf deemti jechuudha. Kanaafi wanti lola Booranaa waan daangaan wal qabatu kan maqaa lafaatiin wal qabatu akka reefu jaalle jedheerra deebi'uun barbaadu waan fafaati, waan ceeraati, waan Oromoon arra jaarraa 21ffaatti har'allee diinni keenya Gujiif Boorana maqaa goggogaan walaasisuu miti jechuudha. Maqaan sun waraqaa irra barraa'ee yookaan ammoo ofiis gubbaatti yookaan advertaayizimenti wayii gubbaatti Gujii nageellee Gujii jechuun maal fiddi? Gujiif maal gooti? Booranaaf Boorana maal irree? Yaaduu malla. Yoo tan yaaduu dandeenye diinni keenya guyyaa cufa akka lafeetiin waliin hin cabsu jechuudha. Fakkii tokkisanii kaasa. Tokkummaa reefu jaalli jedhu ilaachise. Fakkeenyaaf jaaluu qareebaa jaala laftanaa dhalate jaala gartee akka reefu jaalli jedhu jabaa qaroo nuu kan cufu caalu. Jaaluu qareebaa asin madaa'e lagguula kanatti. Lagguula jaalli madaa'e bakki geessu hin qabne. Jilbi rasaasii jilbi keessatti hafee bakki geessu hin qabne. Hospitaal geessuu hin dandeenye. Mana taakimuu hin dandeenye. Fuula ciibsifni hin qabne. Nageelli keessa harreerri keenne halkan lammaraa bulle. Nageellum keessa achuun marra as deebine. 02 badaa wayyaa, 01 wayyaa. Eesiidhaan lagguula deebisuu dandeenya. Agartee gaafa sana nu Gujiin akkas waliin hin rakkanu. Harree namni akkamitti halkan lama magaalaa nageellee guddatan keessa bakka seenu dhabe anaaf inni qofti bakka seen dhabne akkamitti guyyaa sadii namni gaaf kaan goobicha guyyaa kaan 05 gara ganda Amaaraa kana minuu hin deemna jenne gaaf kaan achi akkamitti ilmi namaa guyyaa lama guutuu halkan lama guutuu harreerra yaa'aa bula harreen ollaa keessa dirguddaa keessa baraa bula. Wanni san nu godhe nutini Oromoof qabsoomna hagas waliin rakkanne Oromoof Oromummaaf waliin dhibamna jechuudha. Kanaaf wanti fafaa kan deebi'uun mallee waan piroojeektii diinni nu qopheesse lafirratti wal lo'aasisu. Bara isaan ammoo wanni qalbii na jajjabeessa waan tokko jira. Wanni na jajjabeessa, wanni na gammachiisa. Kun ammoo qabsoon dhufte tattaaffii akka qabsaa'otaatti nu bara baraan godhaatti gurreen dhufte. Tattaaffii keessa hundaan dhufte jechuu danda'a. Maan lol kilila mistiitiif kiliranatti jira eegan. Lol kana yoo dhageenyu beta Gujii Booranatti kilila mistiif waliin lolaa jira.
daangaa waliin ittisaa jira. Beetta Booranaaf Gujiitti waliin deemnu naafinni achitti hin gammanne guyyaa sun bun waliin lolee inni gammannee bakki jirutti bun dhadhee dhugne bun durii hin dhugne gartee dhadhee arabaanii bun dhugnaa jechuudha. Kanaafuu wanni sun cimee itti fufuu qaba. Waliin akka nu waliin doonee harma waliin geenyu akka 27 harma waliin geenyu Oromoon gochii ta'e Booranaaf Gujiin waliin du'uu mala. Waliin jiraachuu mala. Mooyyantaa Gujii ta'uu mala. Adoolta Boorana ta'uu mala. Nuti waan waliin qabnu malee waan gargar qabnu iyyuu hin qabnu. Kanaafuu wanti na jajjabeessa haala dhiyeen kan mul'ataa jiru jechuudha. Ammoo diinni keenkaan hagamma waraqaa baafatee pilaan baafatee Gujii lolchiisuuf Booran lolchiisuuf taa'an jiru sana ufurra eegna ufurra tissinaa fafakkasi akkisiin nutti hin deemine dargaggoo dhaaman qeerroo dhaaman dardarkeen hunda isanti dhaaman maanguddoota dhaaman hayyoota dhaaman abbootii gadaa dhaaman nu warra gadaa qabu nu warra aadaa qabu warri yoo rakkoo qabaanne aadan fixachuu dandeenya. Kanaafuu isin hunda dhaamadhe tokkummaa nuu jabeessa akka nuyini nu qoftii addunyaa tan gubbaa gammannee jiraannu miti warri nu biraa deemu sana akka bakki jiranitti warri fula dhugaa jira fula sunitti isaallee lafee isaanii qabbanuuf akka isaan gammadan nu godha qooda guddaa qabdanii yaa obboleeyyan. Akkana isintiin dheeradhu baay'ee galatooma fayyaa.